isinummaa lama waliin dubbadha. Nu marti kennamuuti haa qabannu. Gabaasa isaan nu haa kennanii. Ergasii gaafii qabnullee ergasii booda ustaazallee hundi gaafanna. Hundi kennamuuti qabannee doktoraa fi sheeka walitti haa deebinu. Galatooma. Omar akkoo hin jiru isaanuma eenyudha. Nama guddaa roon dubbannu. Itti aansuudhaani duniyaa tana keessatti namni ni dogongora. Sheekamiin birootu maal jedhanii? Sheekamiin biroo hayyuu kennanii beeytanii. Yeroo imala majlisa Oromiyaa keessa nama 11 waliin filamnee osoo waliin dalannu namni wayii rakkoo wayii isa mudattee jennaan an ciqiccii dadhabee amma booda ustaada keenya Sheekamiin isin biraa galaa jira jennaan dhagay taade yoo ciqiccii kan barbaanne taate ganda qabrii dhaqii jedheen. Gandi ilmi namaa itti naman caqacaqde qabrii qofa jira. Duniyaa irra jiraannaan ciqiccii addan baatu jedheen. Yoo jiraatu barbaadde ciqiccii waliin jiraadhu jedheen. Namni eega duniyaa irra jiraate ciqiccii illee jira hawaasa kiyya. Rakkoon illee ni jira. Adda ammoo yoo deebitanii isin kumataa taatan namni biroo maal isiniin jedhaa keessatti ilaalladhaa. Tana tanuma jenna. Eegana waa'ee mallaqaatii wal qabatee ani kunoo baankii isteetimentii isinittis mul'isuu danda'a. Hanga guyyaan irraa bahee kaleessa malee dheengadda guyyaa 23 akka lakkoofsa faranjoota bank statement guutuu isaa baasee jira. Bank statement guutuu isaa baasee jira. Video ni isinitti mul'isuu danda'a. Gaafa abdiin mana yaalaa seene takka irraa jalqabee hanga guyyaa dheengaddaatti 23 itti baase. Baatii afurii. Baatii afurii. Ayye dubartii. Keessatti finaalii tana cheekii namni godhuu barbaadanillee finaalii tana isinitti mul'isuu qaba. Akka argitan kana kunooti jechuudha. Mallaqni galee miliyoona 15 Diqqoo ol sirreessa. Okay, dhiifama. Eeyyuu akkasitti. Amma isin sirraa'e? Miliyoona 15 kuma 432 fi 81 santiima 37 jedha. Kani withdrawalii ta'e ka keessaa ba'e miliyoona 11 fi kuma 41 fi 517 akkasi. Mallaqni akkaawuntii irratti hafe hanga guyyaa kaleessa malee dheengaddaa miliyoona 4 fi kuma 300 fi 90 fi 564 ta'uu isaa kanaadha mallaqi. Ustaada. Kaleessa inni bar kaleessa yoonni miliyoona 4 kuma 500 nu garsiise laabii nama kuma 18 irra. Dr. Asli kiya bareedaa kiya qoyme siifita. Dhageeffadha siifita jira ko dhageeffadha. Nuti 15 tana gaafa arginu 15 tana yeroo arginu 15 fi 16 jennee garaagarummaa jiru waan sanitti dubbatuudhaaf amma deemaa hin jirru. Akkasuma mallee kun kijibaa san jenneetiin waan sanitti deemutti illee hin jirru. Birriin amma haqiiqaa jiru eeganu baafne guyyoota achi as ba'eessan illee bank statementiin akkatti baa. Garuu farqiin jiru miliyoona matakka rakkoo miti. An 16 jedhee isin 15 fiddan homaa rakkoon qabu tokkuma inni. Garuu ani isin dura dhaabachuun barbaadu. Siigalee jira bar waliigallee irraa bar. Haga guyyaa ati jettee nu amma waan haqiiqaa jiru san wal madaalchisuuf haga guyyaa ati jettee san finnee jechaa kiyya malee. Taniiti ati ka guyyaa kaleessa ka guyyaa hadhaa ta'uu ni mala. Laala. Ka guyyaa kaleessa ka hadhaa ta'uu danda'a haqiiqaa ka jiru kan amma kana wanni waan ani nama haasawa wanna haqiiqaa jirutti guyyaa isaallee sitti mul'isu mee guyyaa isaa okay. Me guyyaa yeroo takkatti. Omar rakkoo qabu miliyoona matakka. Ani guddin ittuma uffaasidhaa isaa keessan malee asliini miliyoona 16 jedhee inni miliyoona 5 jedhee garaagarummaa guddaa jira. Shanii miti 15. Inni laa inni kaleessa. Inni miliyoona 4 akkasii Mubaarak. Inni kaleessa miliyoona 5 kuma 100 nu garsiise. Viidiyoo biraa qabda bar. Amma miliyoona 4 qabaa jedhe. Ila. Ani an rakkina irraan qabu ustaada kiyya wallahi jarana hofocha ani wallahi isinii miti nama diin rabbi qoma qabu tokkotti buun barbaadu kalee ijatiyaan miliyoona 5 kuma 100 argine ana mi nama kuma 18 arge miliyoona 3 afurtu jiraam sani ladhiita amma isinii nama xiqqoo nama guddaa ta'u wajjiin waa wayii ta'e mumkin malee statementiin
كأن باث كوني أجاب واني كون التجارة ترى حاجة جون كون أثديتي ككلام عليه قويا كون أندورا كون أثر جرا بار قويا جرا بار إدي تيجي من عامل اللي متينا قويا جرا أرجيتاني مي قارورا كومي تدوبين نوارارفا حاجة جون كون أثديتي نقول بك مكاي ثا كنا لا مكاي ثا جرا حاجة جون كون أثديتي no problem أما على كل حالي أما واني نوالي نقول أما سيف التاجرة أما أفشى ولدت واني نوالي نقول مالني إني ملينا أفرجره أملينا كرجها جريني سينمو جارثمان هو قبدني ملينا كرشان في الدني جارثك إتمتنو أرارثا أفتت لي أنا ما تركيا وان بربادولة أنا ما وان بربادولة مالك ملينا شنتين أكا غرغارثا جيتي رافت دبتا توري مالي دادين ما ترى يوم ملينا دبالي ثاتي والله أنا ما هذا دم مالك أبومي أنا ما غرقيا أفتت لي كوبشاني كانت توقوفين No. Koi kama dubbin finde bar. ايشي Dubbin finde. Dr. Asli fak infakatin na jala. Amma dubbi ber wanjiru sinitti majra. Wani no amma kana dubbata jirrufi. Ila. Adeemsotiin jiru mallaqni nuti kadiddami sadii baafne guyyaa ammoo yoo irra cheek godhuu barbaadde irra si qabee ilaaluu dandeetta ammallee waan qabatama lafa jiru waan taateef. Amma wani nu jedhaa jirru maali? Isa sanillee qorannee adeemsotiin jiru maali? Miiliyeenummaan 15 kuni ka qarqaarsaatiin ala ka biroo jira jenneellee gaafanin amma. Mallaqni akkaawontiin inni qabu isa kana qofa. Mana rifeensaa qaba. Mana rifeensaa guyyaa meeqa gala? Torbaaniin meeqa argata? Namni hojjetu nama meeqa? Namni hojjetullee tilmaamne torbaaniin namni tokko waan argatullee tilmaamne wanni akkaawontii isaa irra galullee yoo tilmaamnu nuti. Torbaaniin namni warrootiin rifeensa muran sheerii walitti kuma 12 torbaaniin fudhatanii ji'atti meeqa ta'a sheerii addaan qoodama waan taateef ka jedhu tilmaamne ka ji'a afurii yeroo tilmaamnu mallaqni akkaawontii isaa irra galee akkaawontii isaa irraa deebi'eetiin mindaadhaaf keeysaa kafalamee sana booda isaa hafu yeroo laallu arraawundi naannoo miiliyeena 2 ta'uu isaa mirkaneessine. Amma san qofatti illee hin dhaamne. Birriin miiliyeena 2 kan kiraayii manaatii fi ka hojjettootaatiif ka rifeensaa warra hojjetuuf warra sheerii irra galullee jira. Kun amma tiraanzekshiniidha malee jeneraalii ati noormaalii ni beeyta. Mallaqni akkaawontii tanarra tootaali magali. Kan namni tariiti fakkeenyaaf osoo namni tokko bira kaatellee galu ka yookaan achi booda irraa ba'ullee haaluma saniin jiraatee mallaqni qarqaarsaa qofa osoo hin taane mallaqni dalaggaa isaallee irra galuu mirkaneessine takka. Inni lammaffaa wanni haqiiqaa lafa jiru ka ammallee namni yeroo hedduu misunderstanding ittiin godhu koremmaan gama qarqaarsaatii waan kana itti deemaatiin ture abdii waan kana keessatti ol qabatee mallaqni yeroodhaaf haga gaafa yaala deemtuutitti akkaataa nutti himameedha haqiiqa isaa moo rabbitu irraa beeka haga gaafa deemtuutiin mallaqni harka kan kee akkaawontii irra yoo taa'ee jedhe wanni kun baduun ni mala mallaqni lafa taa'uuf waa irra taa'u garagara yeroo tokko illee namni yoonni tokko yoo jiraatee jedhe ittiin karaa tokko sosocho'a konkolaataa irra mallaqni osoo oole yaanni jedhu kore makana keessa kore hunda ta'us danda'a koremmaan waan kana eegale jechuudha. Waan kana konkolaataa irra haa oolu jedhanii walii galan. Mallaqni naannoo miiliyeena 3 wadhakkaa konkolaataa bitamee konkolaataan gaafa yaalaa fi abdiin deemu konkolaataan kun gurguramee sana booda eegana ammallee abdiin yaala akka deemu walii galan. Konkolaataa gaafa bitan kana namuu adeemsotii koreedhaa fi abbaan illee keessatti fa'aa argamu wanti horiin abbaa malee abba lammii hin qabu jedhanii waan inni illee bootaa sanitti fayyaa qabaatee waan kana adeemsa jiru kana abbummaadhaan jalan buuneef konkolaataa ka itti gurguratu sun illee akka inni waan kanaaf deemu waan argeef mallaqni illee namni bira galuu kana waan irraa yaaduuf konkolaataa tartiiban qabne fuudhanii itti darbanii kaanii mallaqa irraa fudhatan miiliyeena 3 wadhakka gaafa kaan eega yaalli ammoo tartiiba godhatee achi deemna jedhanii konkolaataa kana hin gurgurra yoo jedhan konkolaataan kun miiliyeena 3 wadhakkaa kan ture girii isaati maal jedhanii rakkoo guddaa uumee konkolaataan wadhakkaa waan qara bitamee saniyyuu akka baasuu hin dandeenye jala sararamee itti himamee jedhan. Kanaaf miiliyeenni 3 wadhakkaa konkolaataa bitamee jira. Konkolaataan bitame sun gaafa bitamu ammoo dippooziit irratti haa ta'uudhaaf malee eega bitame ka'ee booda haa ta'uudhaaf illee miti
akkuma namni yaada namaa dhiyeessu warroonni koree konkolaataa kanarra kaahadhuuti achiin booda gaafa deemtuun gurgurtaadhani yoo gurgurtatti gadi baani wanni sun ammoo gatii dhabee yaada jedhu karoora kanaan konkolaataan ammallee lafa jira waan taateef koree waan kana shakkan waan san deemanii laalanii haqiiqaan jiru sun kana ta'uu fi ta'uu dhabuu isaa ani haqiiqatti konkolaataa baasee waan laalirraa hin qabu wananatti himamee konkolaataan jiraatullee waan shakkii qabaatiin miti konkolaataan lama sadii ka guddaa jedhamee tariiti Dr. Aslittillee namni yeroo himu yoo tokko argame kudhanillee ta'uun normaalii zeeroon itti dabaluun zeeroon akkasuma ragatii qabdu faadhanillee itti dabaluun illee ni mala ati takka yoo dhageette ka kudhan sitti hime sun illee atammoo kan qabatte san irra dhaabattee haasa'uun kan keellee ma jiraa jechuudha. Aadaa namaatittillee waan shakkii qabatte san itti dabaluun uma jiraati. Siinfi gabaasa. Eshi fixa. Hadiisa kana sahiha miti ijoollee isin dogoggorsaa fi bara. Ani waan jiru si hima ila waan jiru waan qabatama jiru si hima. Sana booda ammoo atini karaa barbaadanii isin itti deemuu dandeetta. Nama bar waan kana ofii akkas dalagee miti akkina himamee fi waan qoradhe akka nama tokkootitti ummata kana araarsuudhaaf karoorri jiru kana jedhee isiniin gahaa jira. Waan jirullee waan irraa beeku nama dagalee gamanaa gamas jirullee qoradhee waan isiniin gahe. Kuni karoora kanaani konkolaataan kabitame kana konkolaataan kana mitillee yoo jedhani morma gadama argama Umar akkoon hin jiru. Amma wanni nu barbaannu maali? Ustaaz amma yaada araaraa fiddaniittu Ustaaz Taalibuddin nama jabaa keenya rabbi umrii keessan nuuf dheeressu bakki barbaadamee xiqqoo si rakkoo ta'e bakka birrii kaleessumaan gaafa asliin dhaasaa kana eegalu ol galeen fiigee wallaahi mana cufadheen fiigee dhufe hojiin nyaanne dhunne. Namni si dogoggorsiisuudhaaf qoy Haidar namni si dogoggorsiisuudhaaf galcha Haidar Galato Ustaaz Tahir Galato koreedha Tahir Ustaaz gaala geeffadha namni si dogoggorsiisuuf akkas gochuu danda'a mucaan kun nama Tahir lakkoofsa tokko bareeda jennaani lakkii an ragaa qabatamaa qabaa Tahir warri boodikala Tahir Galatoo galcha dubbicha keessa harka fudhanne amma immoo bakki barbaadamte isin nu himtanii jirtu adaraa dubbii kana nurraa goolabaa akkamitti goolabaa masa jedhuuni nurraa goolabaadha namoota jedhaa dubbicha goolabaa akkama ta'u waliin dubbadhaa. Eeshi mubee kiyana dhageeffadhaa isinii fixee isinirraa goolabuu eedanam ila haqiiqaa jiruan akka nama tokkootitti wanni isinillee beekuu qabdan ammallee manni kunillee beekuu qabu ilmi namaa ni dogongoraa haqiiqaa jiru mallaqootiin wanni ila ammoo jala sararee isinii mujira. Mallaqni yaalaaf amma ta'u lafa jira gahaan lafan jiru. Mallaqni garuu dura guuramee jira dura guurameera. Wanni amma miliyoona 15 kun keessa yoo miliyoona 2 akkana keessaa baafne naannoo miliyoona 13 11 akkana jala ta'u guuramee jira. Miliyoonotiin 12 yookaan 11 haa taatu 12 guurame kun ammoo ammatti yaalaaf wanni lafa jiru jira ka jedhamu saniidha. Amma waan guyyaa kana isaatiif dheengaddaa isini fitu eda amma sanille qoranne marayu isini fitu eda ya gaafin bareeda konkolaataa miliyoona 3 wadakka irraa bahee takka achitti naa qabadha manni yaalaa amma nama guddaa maa fidan isaan tokkoffaa neetworkiin qabe lammaffaa birrii yaalaaf guurame makiinaa bituu maaltu barbaachisa? Nuhoo yaalaaf guurame. Yeroo neetworkii sirreeffadhaa Ustaaz dhiifama. Neetworkii sirreeffadhaa. amma sirroofne Amma sirraa dubbadhaa. Miliyoonni 3 wadakkaa konkolaataa irra bitamee konkolaataan akka amma jennu kana gatii isaa kanaan haa ta'u malee konkolaataa irra miliyoonni 3 wadakkaan jira. Takka miliyoona 1 jala kan ta'u mana yaalaatitti kan bahe jira 2. Miliyoona 1 jala kan ta'u porososii yeroolee sagantaaleen akkana sagantaan fundraisingidhaaf hojjetamu porososiilee warrooti wantoota gara waan isin normaali akkanumatti generally understand gootan baasileen bahe jira gara miliyoona jalatti ka dhiyaatu jechuudha. Gamasiin ka bahe jira. Ammallee wanni haqiiqata akka isin irraa beeytan amma qalbii keessanillee isin fayyisu kan isinitti ani dubbii masmara guutuu isaa qoradhee haqiiqaa jiru lafa kaa'e.
nuti diiniif si jaalanna ummata kanallee sirraa qabuu dandeenya dhaabbadhu jennee dhaabna mallaqni yoo akka kaashii lafa jiraate lafa jirutti himi jennee kunoo ka akkaawuntii irra jirtu tana qara miilii afurii way ture kaleessaa fi dheengaddaaf kaleessa itti galee amma jaagalee jira miileenni jaha peejii irratti ammaxxanse suni galee jira hayye tuun ammoo konkolaataadha yoo ka gurguramtullee taate gabbayaati laalaa kunoo jedhee jira inni biroo yaala kanaaf gaafa deemu anini nama haala kana keessa jiru sanyi ilmi kiyya kanarraa bahe kuni boru adda namni gaafa fayyaa kana dhukkubsate kanallee yoo mana yaalaa deebi'e yookaan riifarii marsaa lammataa deebi'ee jedhee kadhatuu hin danda'u kaayoo ilma kiyyaatii fi jiruu ilma kiyyaan balleessu jedhee akka daa'ima kiyyaatitti namni sirris ta'uu danda'a sirris dhabuu mala miiliyoona lamaa maqaa daa'imaatiin akkaawuntii irra kaa'eefii jira yoo jiraadhellee ilma kiyyaan tajaajila jedhee yoo du'ellee isaan haftu jedhee karoora kana yaade wanni sun sirris ta'uu danda'a sirris ta'uu dhabuu danda'a in generally wanni lafa kaa'e maali ani adeemsa jiru kana haqiiqama jiru konkolaataa matanaayyuu miiliyoona takkaa haa baaftu ummatatti himuu dhabuun ilma kiyyaaf jedhee tartiiba kana godhe jedhee namatti himuu dhabuun sababa kanaan hawaasni kaleessa naa ifaa deebi'ee wal dhabuun ani dogongora danda'ame yaalameellee ifama gaafatutu anaa fayyaa bakka ana biratti hafte 15 miti yoo achi jalaa geetteetiin jette achi olu yoo naan jedhani ana biratti jirti hanqooni ummata kana dhiifama gaafadha malee an ummata afoo dhaabadhee rakkoo qabdan jedhee isaanitti badiin deebisuu dhiifama gaafatu dhufee dhiifama narraa haa ta'anii waan namni arsiin arsii qabuun fi namni namoomaa qabuunillee isaanii fixadhaa waan oromoo walii qabuun Sikofa miti waan oromoo walii qabuun illee fixadhaa fi kanaafuu dhiifama naa godhanii du'aa naa godhanii mallaqni naa gahee yaalamullee tole yaalamuu baadhullee ani eegana qalbiin tiya na toltee rabbii kiyyaa wal gahuutu naa fayyaadha jedhanii isin dhufan kana jaalanne dhiifama qadii dhufeettana asli dhiifama ustaaz Xaahiriin deebisi ba'alla dhiifama wajjin ustaaz Xaahir barreessa ustaaz Xaahir lakko tokko barreessa warri militar lakko tokko barbaada Ustaz Xaahir tu waan kana komitee waliin barreeffamee jalqaba irraa ila baamurtii wanti takkatini gaafiin ergaa sheekat la disa ilaali asli Doktarli. amma ani maali kaayyoon kiyya ko Doktor dhiifamaa wajjiniini ati dubbadhu kana booddee waliin haasai. Ala kanan jedha kana kooti. Malee dhiifama nu godhama. asli enno abbaa murtii takka hin barbaachisu ani kaayyoo qabaa kaayyoo deemuuf qabaa waan deemuuf san argadhe amma tokkoffaa ani ustaz Xaalibu yoom Bilaal Bilbilaan naan jedhe irrifadhe anamma osomaa wallaahi jechuu ani nama akka keessanii kan dura dhaabbachuu hin barbaadu ija keessanii rabbi na hambisu yoo zani natti baddan afoo na illa abshir bareedaa ani wallaahi rabbiin hinaafa waan akka waanyoo jibbaa kan rabbiin natti dhumne qalbiitii keessatti haalummaan sochii godhamaa jiru naa ta'uu dinnaan akka nama miidiyaa kana jiruutti jala deeme sila amma hadiisa kana keessan 15 kiyya 16 jira walitti nuuf firoomsaa kitaaba keessa quraana keessa nu barbaada isiniin illee dhima jira osoo nama biraa taatee isin ta'uu baatte silaa hin jedha isinuma ta'utti an fuuluma keessan argutti quufe'an osoo nama biraa taate wallaahi gad hin dhiisu halalan takka kan jedhu kana yoon taane dhiisuun heduu jira because ijoolleen xixiqqooleen idiit gochuu jira mana isinumatti quufe'an quufe dhufuu keessanittu quufe osoo waa takka naan jechuu baatan innummaan bakka ani ummata kiyyaa na bira jirtii hin balleessee dhiifama eega jedhe dhiifama nu jibbu shayxaana qofa warri koree keessa ture Xaahir Galatoo waan jedhu yoo jiraate haa dubbatu san booda namoonni asirra yaada qaban gaafii isin gaafachuu osoo hin taane yaada qaban asli haa dubbatanii san booda oolfimaan uummanni illee dhiifama godheef illee dhiifama goonefi fuula duratti yaalaaf meeqa norraa isaa dubbatanii goolabna isin hin teessifnu. gaafii osoo hin taane asli dhiibbaa jibbaa akkasiin qabu ani Xaahir dubbadhu carraasii kenna. oye ustaaz asli la osoo ustaaz Xaahirin dubbanne gaafii kiyya Xaahirin gaafatee abdadha waan ta'eef wanni walii galuu qabnu ustaaz waan ustaaz Xaalibuun fidee dhufee itti son dabal irraa akkana fudhannee amma masarraa deemnu hundi keenyaa tokko jira
nama kabajnu nama jaallannu waan ta'eef yoo isaan asirra dhaabanii asuma dhaman wallaahi laziim. Waraqaa miti fuula isaanii furanna. Hundi keessan ammoo fooloo godha. Amma nuti ustaaza barnu fuula keessan furanna malee waraqaa isin fiddanii miti. Eeywa amma ammoo nuti koree kabayyaa keessan hin furanna. Finna diinii duniyaa rabbi sinii haa kennu. Nuti koree ustaazi Ibsa Hasan dabalatee ustaaz Xaahir Sayyaa dabalatee koree qaamaa fi niyyaa fi waamee qaamni hagardhaa dhama'aa jiru. Maaliif akka bifa kanaan ignoor ta'anillee ani hin beeku kana ustaaz Xaahir keessa haa bahu. Sanallee ustaaz Xaalibuun maal akka jedhan hin beeku. Mee ustaaz Xaahir waan kanarratti koree kanarratti hoogganaa waa hunda nu qindeessaa waa hunda sirreessaa ture ustaaz Xaahir waan ta'eef mee ustaaz Xaahir carraa kennu inshaallah. Ustaaz Xaahir carraan keessan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصحاب اللي ناسه وما تقول رادو بدا. بتاع يابتة مرجان يابتة والجيتين كورات أجدني ويتمام ما كاني. جمان اللي جمان أنيستا وجمان سينيستا وانت نبربانو. سيالي. Saltaayir. Dhiifama narratti bilbilani. Narratti bilbilani. Narra bilbilanii dhiifama. Haa ta'uuti dhimma kanaa waa'ee kanaa har'aa miti kan dhageenye kaasaatiin turanii dhimma kana maaf cal'iftannuun jedhanii dubbachaatiin turan. Kuma caarraa ta'ee dhimma kana koreen itti godhamuu qaba. Obboleessi keenya kun dhukkubsatu jira yaalamuu qaba waan jedhu irratti mari'achaa turre. Obboleessuma keenya obboleessa Abdii Raggaasaa addisuu kana waliin teennee waa'ee abdii maa cal'iftannuun jedhe dhugaa dubbachuun barbaachisaadha waan ta'eef waliin teennee abdii gattanii jirtanii nuti abdii hin ganne namni haajalleen biizii nama gootii gamaa gamana deema achirratti waa'ee isaa kana maal jettaree jennaan koreen itti haa ijaaramu koree malee wanti socho'u gaarii miti yoo san waan jiru ifa godhaa waan barbaachisu akkasi gaafataa yoo deeman wanti tun akkasi bareeddi obboleessi keenya kun illee dafee akkasitti yaalamuu danda'a waan jedhu irratti haasofne walillee gallee gargar baane jidduma kanatti warri jalqabarraa dhimma kana keessa jiru Haydarii ustaaz Mubaarak Aadamii akkasuma nama biroo abbaa caaliis haa ta'uu Sayyaa namoota kana hunda walitti daballee mammari'annee dhimmi kun tartiiba godhachuu qaba jennee lafaa kaane. Mari'anne kan mari'anne guyyaa lama dura erga mari'anne irra walii galle guyyaa kaleessatti beellamannee turre haa ta'uuti guyyaa kaleessaa nuti mari'anne san irratti rabbiin hin feene obboleessi keenya abdiin ana baay'ee na dhukkubaa narra laalinaa ana ammaa bakka jiru hin beeku wallaahi bakka kana jedhee sitti himuu hin danda'uu naan jedhe bilbila edallee dubbadhee ture bilbila yeroo tokko dawwalee finarraa kaasee abdii si bira dhufuu barbaanna mee akkamii jennaan abdiin amma hin dhufidhaan mijatu ana na dhukkubaa mana yaalaa deemuu wadaanaan jedhe maal taateenna garaa kanarratti qoisii dha'ii ta'ee jira baay'ee na dhukkubaa jedhe hayyee haa ta'u akkana jedha abdiin jedhee jamaa keennatti himee ergasii itti bilbili kaamaarree karaa kanaayyuu dabra asitti wal geenne ergasii haa deemuu jedhan anis yaada kana deeggare itti bilbile abdii maarree kottu nurra goruu dandeetta innaan eeyyan nuun jedhe sana booda eegaa turre naannoo daqiiqaa walakkaa booda bilbileef abdii dhuftee itti bilbilee yeroo sadi narraan kaafne haa ta'u xumura irratti miiseejii naa barreesse jechuu abdii baroonti wal geenneef dhimma kan keetii wama kan kee kana tartiiba itti goonaa jedheeni jennaan ani obboleessa kiyya wallaahi ani maraachuutti jira ammaa bakka jiru hin beeku piliis naan jedhe anachumattiin dhiisee ergasii nuti hundi kennaa gamaa gamana gallee jechuudha. Haa ta'uti namoonni kunniin hundi isaaf jecha obboleessa keenya kana yaalachuudhaaf jecha tarkaanfii kana fudhate namni kun hunduyyuu jechuudha. Haa ta'u wanti sun nuun milkoofne obboleessi keenya addisuutti illee himne addisullee nu biraa deeme nuun deebine sawwajjiin iyyuu liivii banatee haasaa ture irraa jedhee nu biraa deeme dhimma obboleessa keetiiti kanamaa akkana nu gootennaan waltajjiin akkanatti walitti nama qabamu hin jiru isattuu xiqqoo isii qalbii cabee jira jechuudha yeroo san keessatti. Haa ta'uuti ustaaz Xaalibuun hadda guyyaarraa dhimmi kun ajandaan kun argamee qilleensarra deemee qalbii nama hundaa cabsee wanti kun osoo akkamitti ta'ee waan jedhu nuuyyuu rifannee hin dubbanneen cal'ifne jechuudha. Haa ta'u edaa mari'atamee jarri kunniin koreedha komiteen kun waan tokko nu waa fiduu jedhan asumarratti ajandaan kun jijjiirame. Kanaafuu akkaataa ittiin ustaaz Xaalibuun dhimma kana kophaa isaatti fidanillee nu dhibee isaan karaa osoo deeman waan kanatti illee
dabalamanii makamanii waan kana sirreessanii haa ta'u nuti ima fudhanna wanti nuti fudhanne hin jiru garuu bilbilli nurraa ka'uu didee nus maaf akkana kan nu godhan akka nama waan kana yaadutti xiqqoo qalbiin keenya nu cabee jira jechuudha. Qalbiin keenya gara kiyyatti akka kiyyatti qalbiin keenya cabee jira. Maaliif yoo xiqqaate namni tokko dhimma namaatiif erga bahe dhimma san namarraa qeebaluu qabaa fudhachuu qabaa ishiyachuu qabaa isaaf jecha manaa baanee karaa dheeraa deemne miilan sanuu haa ta'u erga dhumatte wanti kun dhumatte ammas waan kana tartiiba itti godhamee obboleessi keenya kun yaalamuu qabaa obboleessa keenya bira dhaabbachuu qabnaa kana wanti an jedhu wanti biraa hin jiru ammas namoota dabalataa warra bifa koreen akka ustaaz ibsaallee yaada kana keessa jiran naja ennu sayyaan keessa jira haydar ustaaz mubaarak inumaa dhimma kana keessa hin galu jedhee nama baqataa ture maaliif akka baqatellee hin beekne haa ta'u nuti itti ciccine waan kana sirreessina jennee amma jarri kun argamanii abbaan caalillee naaf hin mijatu yaadni keessan naa ta'a jedhee deeme kanaaf ammallee wanti kun tartiibni itti godhame obboleessi keenya yaalamuu qabaa tartiibni itti haa godhamuu yaada jedhuun qabaa galatooma. Koreen kunillee bifa kanaan gatamuu hin qabu ustaaz Xaalibuun. Dhiifama Haydaro. Amma anatu yaada dhiyeesse malee wanni an jedhe kuni abdiin qalbiin fudhate hin fudhannellee namni waan hin dhageenye dura dursoo qalbiin namaa yoo fayyite kun rakkoo hin qabu. Mee waan kana abdiin maal jedhaa kana namni amma namuu qalbiin isaa xiqqoosii madaahee jira. Nama fayyatu waan fayyaa dubbata dura fayyinee waan fayyaa haa dubbannu. Odoo abdii irraa yaada dhageenye hoo carraa isaanii kenninee jechoo dhiifama guddaa. Bareeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuti keessan akkam jirtan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Egaan jalqaba irratti dhugaa dubbachuu fi hawaasni bal'aan asrii dabalatee namoonni asirra jirtan hunduu jaalaa gubbaa kan jirtan onnee koorra dhiifama isiniin jechuun jaalladha. Maaliif jennaan isin duran dhaabadhee maaliif ammoo isin dura dhaabadhee an baankii isteetimentii hojjechiisee hin beeku maallaqii akkasiis akkaawuntii koorra gala jedhee yaadee hin beeku. Dhuguma koon waan miidiyaarra haasa'uun haasa'a. Aga kana miti miliyoonni 10 galeera 8 galeera jedhee yaadeen beeku dhugaa dubbachuuf haqiiqatti. Kanaafanii gigim jedhee ma dhaggeeffachaa ture waan sana amma adda baafannutti anis baankii isteetimentii dhaqee amma adda baafadhutti jedheen callisaa ture malee dhiifama jechuun hin barbaada. Itti aansuudhaani dhugaa dubbachuudhaaf maallaqii akkuma hamma ustaas Xaalibuun jedhanii amma baankii deemnee baankii isteetimentii hojjechiisnee kompiitaraan fudhannee maal jenneetu gara manaa deemneetu wantoota ba'aniif wantoota galan maaliif akka ba'an maalirratti akka ba'an waan hundumayyuu ilaallee jirra. Wantiniirraa jechuudha isteetimentiirraa jechuudha waan qabatamaa waan lafa jiru. Innaa akkuma isaan kaasuuf yaalan isaan kaasaniiru yaalaafis ta'ee piroosesii yeroo sana fundraisingii yookiin gargaarsaa garaagaraafis ta'ee akkasuma piroosesoota adda addaa wantoonni asirratti dubbataman jiru jireenya koo guyyaa guyyaa fi akkasumallee akkuma isaan jedhan koree keessaallee nama wajjin mari'annee maallaqi kun akka hin badaa maal gochuu qabna jennee haasofnee konkolaataan akka bitamu konkolaataan karaa koree sana argame birrii waan dhukkubsataa ta'eef maallaqa baankii nuu dabarsuu dinnaan wanti sun fashalate ergasii immoo erganii yaalamee ba'ee akka carraa konkolaataa wayii argame namni sun sa'aatii sanatti na argamuu hin dandeenye biizii ture baay'een bilbilaa fi ture koree sana keessaa jechuudha. Asirratti maqaa isinii dha'uun barbaadu. Anis maallaqa nan balleessa beeku namoonni natti dhiyoo jiran amala maallaqa balleessuun qaba. Yoo nama rakkate ergee amala maallaqa jechuun maallaqni harkaan ta'u dhugaa dubbachuudhaa fi namni mala akkasii qabaachuu qabu jiraachuu danda'a waan ta'eef beeka. Konkolaataa sanarra deemnee maallaqa kana keenye. Akkasuma akkuma ustaas jedhanii qarshii miliyoona 2 immoo an dhukkubsadhee marsaa lammaffaallee waamamuu hin danda'a. Yaalamee deebi'ellee hojii idee kootti deebi'uu dhiisuu hin danda'a. Kanaaf mucaa koof bor rakkinni akka mudanneef maallaqa sana ol kaa'eef hin jira. Kanarraan kan hafe maallaqi kan hojii hojiitti dabalamee kan ijoollee demoo irraa kaffalu hojii walitti dabalamee wantoota garaagaraa wajjin walitti dhufee gara qarshii miliyoona 5 sana dhufee jira jechuudha.
Walumaa galatti aslee kiyya dhugaa dubbachuudhaaf dhiifama jechuun hin barbaada hawaasa asirra jiru guyyaa lamaan kana qalbii natti cabaa jiru hawaasa kaleessa na gargaaree akka waan hin beeku wallaahi hin beeku ammallee maallaqi akkaawuntii korra jiru maallaqaan isinitti himaa jirudha malee na jaatu akkaawuntii korra jira jechuudha jechuun waan isin sobu tokkollee hin jiru. Omar waggaa deemee torba waan ta'eef Oromoo guutuu hirreega eegaa fi rakkoofti. Isa kanaafi an hin beeku akka kanattiin isteetimentii hojjedhee maal jedhee herrega baasee meeqa bahee meeqa galee an sana takka iyyuu hin herregne dhugaa sanatti fakkaachaan turre amma gaafa ustaas faallee dhufanii isteetimentii ilaaluu qabna jedhan laphee dhibee maaf hin ilaallu reedamnee deemna jechaan hin ture dhugaa dubbachuudhaaf gatii akkas ta'a jedhee yaanneef sanas ta'u kanas an hawaasa koo miidhuun barbaadu nama miidhuudhaaf karoorfadhe tokkollee hin qabu jalqabas hawaasa kanatu naa dirmate utuu hawaasni kun nan gargaare ta'e sareen na nyaata ture nan du'an ture beekamaadha rabbiin sababa godhee hawaasa kana fayyaa koyyuu naa deebisee jira kanarraan kana fi hawaasnatti qalbii cabe hundumtu dogoggoraan waan godhame itti yaaduu dhiisuudha waan godhamee fi ammalirra deebi'ee si'a arfafamu shanaffaa dhiifama jechuun hin jaalladha kanarraan kana fi wantoota wacii garaagaraa immoo suutaan waan wal beeksisaa deemnu ta'uu danda'a waan ta'eefi jazakumullahu khairan dhiifama koo yoo naa qibaltan konfirmi na godhaa yoon waan na gorsatan jiraatillee na isinan dhaggeeffadhaa itti aansuudhaan garuu waan inni qirreetaan qabu yoo jiraate koreen yeroo sana ture Haidarii fi Abu Xala'aa fi ustaaza wayii ture koreen amma isaan jedhan dhugaa dubbachuutti ani hin beeku gaafa naa bilbilamaa turellee ustaaz gaafa naa bilbilaa turellee maaliif akka naa bilbilamaa ture hin beeku achii anillee gaafa sana baay'ee na dhukkubaa ture baay'ee abdii kutachaan ture mormi koo hamma turaa deemu amma bulaa deemu baay'ee na dhukkubaa abdii na kutachiisa dhugaa dubbachuu fi bilbilee fi ustaaz koo ani isin mufachiisuun barbaadu isin gaddisiisuun barbaadu an amma sa'aatii kanatti waan an gochaa jirullee hin beeku baay'ee na dabbaree jira wallaahi maraachuufan jedha jedheen itti mee jechuudha akkuma isaan dubbatanii isaanillee hayyee taati jabaadhu abdii keenya naan jedhanii na jajjabeessaniitu narraa adda ba'anii koreen gaafa sana uumamte maaliif akka uumamte dhugaa dubbachuuf haqiiqatti an wallaahi quban qabu kan akkasiin na hubatan jechuun barbaada kanarraan kan hafe wantoota kan biraa suuta walitti deebinaa salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdii qoyituutiin deemini asli waa'ee iskaanii keessoo laadhaa saamu waa'ee mucayyoo rabbi ana na jaallata. Daadhiis nama guddaa akkam kalas bakka dhiisaa keessaan dhumaa jala keenya keessaan dhumaa warri komentii suuta jedha keessaan itti naasoo ustaas Doktor dubbisaa mee isin yoo waan hin dubbattan namni dubbii kana jidduu dhaabbataa ture ana ture amma na dubbisaa doktor. Ilmi namaa bututee madaa konaan abbaa murtii ustaas Xaalibu dubbadhaa viidiyoo kanadha. Inni qaamii qabatee jiru jira waan ta'eef dhiifama. dhiifne ustaas Xaalibutti deebi'uudhaaf viidiyoo baratan. Amma Dr. Asim waa si hima. Eshi. Asin dura abdii waan naan jedhe wayi waan naan jedhe mucattii tanaan ani dubbiin seerumatu qabee fi malee ani hin barbaadu ana takka rabbi natti fide haa bilisa baatuu barbaadamaan naan jette naan jedhe tanas qalbiitti qabadhaame. Hagana jedhee tuun isin biraa bultochoo fi haasawaa keessanitti ce'a. Amma isin nuti isinirraa fudhanne amma hadiisa isin fiddan kana daliila da'iifa hin jenne hin fudhanne. Anammo yeroo warri biraa warri isin jirkun amala kiyya hin beeka. Wallahi osoo isin ta'uu baatte yoo xiqqishuma isii adda goora hin fudhan sila. Isiniin fuula keessan fudhan. Amma waan gootani waan naa gootan. Abdileen obboleessa kiyya. Obboleessa narra xiqqaati. Anjaarsa waggaa 45 dullachaan. Mucaa heeruma fuudha ga'eef intala heeruma geette qabaan. Isinii galeemi. Waamaluma washakannu barandatti gizee warra jalaa bayeetiin hin bareetti waggaa 5 jiraa fi adaba dhabee akka rigodha malee jaarsa mataa arriitti hiriyyaa abiyyi fa'a warra biyya amman karaa dhugan. Jaarsaa umrii 45ti waan naa gootanii abdilleen ilma keessanii mucattiin sunillee ilmooteessanii haadha abbaan jaraa rakkataadha kunoo asii achi baadiyyaa wallaggaa kana jiranii natti booyaa jiran. Anamma kaayyoon kiyya duraa sagaleen isaa awwaalameetiniin mucaan kun jala da'oo godhatee miskiina miidhaa jiraa waan jedhuun
karaa birrii kanaan dafee namni sensitive jedha aduuni amma biyya kanatti lubbuun namaa rakkata ta'e beeytanii awwanni karaa baankii isteetimentii kanaan dhufeen asiin gir jedhee achirraan tarkaanfadhee mucattii bira dhaquufi amma waan gootan amantiin teenallee dhiifama qabdi jarri kun haadhaaf abbaa haadha manaatiif abbaa manaati isallee yaalaa jirra obboleetti muslimaati obboleessa muslimaati isilleen akkuma isaa amantii biraatti rabbitti fakkaate maqaan isiitiif maqaan abbaa waliin fakkaatu gidee natti himan jechuudha. Waan gootan amma isin akkuma asirra fudhattan kana fuudha jaarsummaan mootummaa harkallee nuu fuudha nuu baasa isillee hin gargaaranna duraan nama bira osoo qariyaa teettee qaraatu wal baratanii wal fuudhan jedhanii isillee hin gargaaranna isallee hin gargaaranna dubbii guddatte faratti fe'anii ija keessa irraa na ofolchi haasaa isinitti hin guddisu ustaas. Lammaffaa asli dhiifamu wajjin lamaffaadha wanni waan kun isin sirraa'uu danda'u koreen ustaaz Xaahir Sayyaa Abu Xalahaa abbaan caaliifaa waan kanatti arrabsamanii diqqeeffamanii jira waan ta'eef araarri eega araaramee jarri kunillee nu yaamee obboleessa keenya garaa qulqulluutiin kasoba hin qabne walitti araaramneet addaan deemuu barbaannaa takka ammoo dhimma fayyaa isaa kanallee haalli ittiin deemu lakki biraa galanii haalli sunillee gargaarsi kana booda itti fuufamuu ittiin fuufuullee wanni kunis koreen tunillee kabaja qabaachuu qabdi hawaasatti ergatee kaleessallee waa dalagaa turan dhugaadha inni har'a koree tana waakkatus koreen tun waan goote qabdi waan ta'eef rakkoon hin jiru dhimmi koree kanallee dagatamullee hin qabu waan jedhu kaasuu barbaadeetiin inni kunillee osoo koreen tunillee yaamamte falli wahii godhame koreen tun akkana gatamuun sirriidha jettanii yaaddanii jechuu kiyya. Dhageettan kaa'utaa walirra qabdanii deebiftanii doktora ustaaza. Ittiin dheeressinaa karaa oolima. Dhiifamallee naa godha ustaaza. Walirra deebistanii. Akkuma kaleessa sagalee ta'aa turre amma sagaleen kenna waan biraatiin himamaa jira. Nuti amma waan kaleessa jennellee waan kaleessa taanellee akkuma asliin jedhe tayoo bilbilaa sanillee yoo namu uffattanillee ani isinif balleesse dhiifama naa godha mataa isin dhungadhe tataaniiti waan nutti ulfaate maraanullee fuuluma keessan argine dhiifne jechuu barbaadaanillee akkanuma tokkootitti yookiin gahee keessaa qaba gaheen kiyya saniin naa deebi'a naan turre imimmaan kiyya saniin naa deebi'a akka kaleessa viidiyoo maxxanse asirra jira awwala jira saniin naa deebi'an turre amma erga isin dhuftanii fuula keenyaa footeettan hangara kiyyaa fooyi naalillahi nama takkaa walitti hin bu'in nama onlaayinii kanarratti akka abbaatiin laalu abbaa murtii kan urga gaafa rabbi waliin nu dabareeti waggaa meeqa walitti hin bu'in sababa kanaa walitti buune kanaafi anillee erga fuula keessan arge qara waa hedduu yaade afooyi naalillahi jechuu barbaada. Yaadni amma kaafamaa jiru tokkoffaa waa diqqoo isii asitti koree tariiti warrootiin doktor Asliillee dabalatee waan kana nu qulqulleessaa jettan. Anamma koreellee yoo fide kottu akkana goona gamana jenna gama sennaa kanatti gabayaan tun qilleensi biroo ceeti waan jedhuun haqiiqatti silaa dubbiin haqiiqatti koreen ifaajee waan kana keessatti qabu asi argamuu qaba abbaa ta'ee nun deemuu qaba koreen waan kana keessatti ifaajee qabdan kaleessallee karakkoo tana furuudhaaf deemaa turtani dura durso anatu dhiifama isin gaafata maaliif dhiifama isin gaafadha dhugaa jirtutu akkasi waan taateef ani ammoo gabayammaan tun haa dhaabattu waan jedhuun abdiillee irra gadi jedhe yoo rabboomaaf na jaalatuun kan kee dhugaa taate yoo dhugamanullee diinii kanaaf kasi jaalannu taate waan isin jedhe fuudhi jedheeni karabbinarraa beekuu baankii ufumaa wajjin deemee konkolaataa yaabbisee asiillee baasuu didanii jennaan baanki beetii deemee ufii baanki steetimentii baankiillee ufii fuudhe kanaaf wantootii jiru karoora kanaan akkasi beekaa abbaa zarriillee wanni isin muufadhe isin biyya kana keessa girtanii warri onlaayinaa fi maanatti himinaaf hagasin abdadhuuf hagas jedhe malee biyyan jiru qatar jiran misunderstandinatu godhee yuukaa dhiifama bareedaa kiyya. La wallahi isin dhiifama ano do biyya jiraadhe lukaan isin dhufa wallahi na beeytan diaspora jazakumullahu khayran diaspora kanallee guuttani na fakkaate sanumaa fi anillee shakke biyya kee akkasi walumaa galatti wanni anamma jedhu doktor Asliillee dabalatee namoonni biroollee hayyoonni keenya kasirra jirtani amma wanni hedduu tokko ani isin galateeffadha ani onlaayina kanarratti illee hin seenu anani beeytanii baadiyama keessa
biyya addunyaan quban qabne kana keessa deemee shiqqalaa shaqaladha maaliif akkas godha beeytani onlaayina kanarra yoo deemte kayriilleen dalatta sharriin illee si seenti anama baadiyaa keessa deeme afaan nan beekanii waa itti namadhu waan hanamatanii islaamummaa qabadhaa jedhe harka ol baasanii shaataa qabsiisee shaqaladhee herreegadhee yaa rabbi naa herreegadhee biraa huta wanni waan akkasii jiru keessa na gammachiise hin jiru anan mallee rabbi naa fedhe baadiyaa matana keessa deema onlaayinii doktor asliin qabate warri jalaan jiru ka akka bilaal ooroo kenna qabate aydarillee qabate ana sooshaal miidiyaa tanarratti guddaan eegina miskintichuma baadiyaa keessa deemee waa shaqqalatu jettanii akkasitti quba na qabaattanii ammoo kanuma ta'uu wajjin quba nu qabaattanii guyyaa nuti dhufne fuula keessan diiniidhaaf namni waan nama irra jiru san osoo hin taane karoora abbaan ittiin deemu saniif nama kabaja guddaan nama maa guddisa jennaan guddina ofiitii fi jedhan dhugamatti doktor asliin akkaataa marraa dubbate kana keessatti ragaa osoo nama biroo taateeti wal bira mirkaneessa sirriin finne fidaa jedha jedheetiin akkasitti dubbatuun kunillee namni eegana ammallee haqiiqa lafa jiru laakiin ammoo fuula keessan laalle kaayoosin keessatti isin beennutu diini nama diiniif kabajnaa jettanii ulfinna akkanatti nutti godhuu kana ammallee wanni isin beekuu qabdan yoo nullee kabajiran sanyiteessa rabbi kabaja yoo nullee maqaa diinii qabanneetumaan akkanumatti lashmallee nu gootanii nu biraa kuttan omatu sanyitti isin daba garuutu dalagatuun teessantuun hedduu isinirraa gammanne baga osoma dubbatuu dandeettan osoma loluu dandeettan osoma mormuu dandeettan namni diinii yoo dhufe biran tarru jechaa kana fakkeenyummaa bareedaa baga namatti illee mul'iftan namni illee waa isinirraa barataa bara osoo nammas dhufe sheeticha illee asliin doktor asliin sheettaalimuu jedhan tokko illee achitti kun arrabsee mutuut godhee achaari yoo jedhan boru zooree tumaan simatti gala laakiin ulfinni ati diiniif na kabajjetuni sirre sanyii teetitti illee rabbi haa dabarsu si qofaa miti hayyoota keenya warra sirra jiru warra koree nutu kee dubbee harkaa qaba eessaan fuutanii fiddannu eessan nu gattan osoo jedhe ummata danda'u ka kana danda'u wajjiin ammoo wanni isin dubbattanuu teenna jettanii na kabajjan rabbiin ulfina diinii duniyaallee rabbi isinii haa godhu isinii miti sanyii teessanitti rabbi haa dabarsu ammallee baga dubbattanillee baga laaltanillee baga deebitanillee baga araaramtanillee baga ni yaalanna jettanillee maraayyuu hayyoomuma namni gabayaa ammoo shayxaanni dhufeeti dalagatu ummata kan addaan bittinneesse anillee abbaa zarriitii wallolee yookaan nama birootii wallolee lamuu sin dubbisu nan dubbisin sin beeku nan beekin jedhee akka deemuuf tole gabayaan shayxaanaa sun muluun diiggame amma namni maan nurraa fudhata ummanni sun yeroo maa walikka wallola malee ufii wal jalaa dhagaa yoo jedhan we are going to be the role model fakkeenyummaa gaarii wal jalaa dhagahuun wal jalaa deebi'uun wal kabajuun ulfinni sanyii teessanitti haa dabru ani duuba du'aa isinii godha ammoo inni takkattiin ani qabu ifaaya diinii keessatti illee qabaatu baadhu du'aa'ii ulamaa kana hedduu isaa qaba Itoophiyaa tana keessa ulamaa biyya keenya keessa jiru gurguddaa namni quban qabne irraa du'aa'ii qaba du'aa'ii masa yoo isinii goosise gatti masaniin inshaallah rabbi kiyyarra kajeellaa qaba yoo qarallee hanqoon isin bira jiraate rabbi isin qurcee yoo qarallee laafinni isin bira jiraate rabbi isin jabeessee yoo qarallee wanni rabbiin keessa isin komatu jiraate gara jaalala rabbiititti rabbi isin baase nama addunyaa addaan bittinnoofte nama hawaasummaadhaan wantoota gara garaatiin addaan bittinnaa nama wali ijaaru rabbi isin haa taasisu naaf galatooma anillee eegana sadarkaa diiniidhaan na kabajuun keessan akka nama tokkootitti warra karoora ummata islaamaa afoo dhaabatu hooggansa islaamaati majlisa jedhamee diini jedhamee daa'i jedhamee socho'a jettanii tan diiniif na kabajuun keessan namni ulfinna namaa qabeenyummaa namaa laalu diinii namaa laala diinii laaltanii diiniin isinirraa mul'ate sanyii keessanitti haa dabru naaf galatooma warrootiin koreelee dhiifama isin gaafadhaa qalbii seenna waan isinarra keettanillee ammoo haga danda'ameen qarallee abdiillee dubbisee jira amma kanattillee dubbatuu baatu inshaallah waa isinin jechuu fedha ustaaza afaan isin qabee bakka bareedduu jirani haa dubbatu bilaal qoy waa'ee sumayyaa tura jirani qoy waan sani garuu fi fedhee dhiifama asumatti asilitti haa geeffatanii qo'a qarallee dubbisee maal jedhu jedhu fixadhaa ustaaz waan sani ani haqiiqaa jiru namni wanti hundinuu teknika barbaada beeytanii amma namni waa namatti dubbatu yeroo tokko akkanatti wanni ani abdii dubbadhu jira wanni suutaan sosobadhee taasa'u jira amma abdii wal bira jirra akkasuma malee namoonni biroo illee na bira jiran ammatti akkanallee jechoo baatu haqiiqaa waan kana lafa jalallee laalleerra ammatti illee waan kana godhuu baanu wanni isin dhukkubsu nu dhukkubsa wanni isin tartiiba ummata islaamaatii tola jettan hundinuu nuu ta'a wareegama qabu kafalamuu qabu kafallee akka itti deemuu qabnutti deemne waan dalaguu qabnu dalagne waan qalbii keennallee nu fayyise nullee fakkeenyummaa ummata birootiillee nu taasisu dalaguudhaaf hangama kiyyaa qophiidha qarallee tuttuqe laalellee
haqiiqa jiru natti illee dubbatillee namni namoomni nama keessaan bahu yeroo tokko hamiira keessa dubbatu malee ani miidhamuun isii ana faayidaan qabu jedhe. Iza maaltu itti aana suuta qorannee tartiiba isinii goona sanillee fudhadhe tagama koree warra biyya keessa warri onlaayinaa dhiifama nu gootanii warra biyya keessa illee natu dubbise akkaataa maluu qabutti akkaataa ta'uu qabutti natu inshaallah kanallee qurcaa ta'amma booda isinii kennine warra onlaayinii wanni amma lafa jirtu sunniin tartiibotii jirtu amma mallaqootii konkolaataa sanillee deemnee ilaallee yoo fayyaa qabaate fayyama qabaatu isaa gurgura wanni nu ummata rakkifnuuf tokko hin jiru yoo ammallee wanni biroollee ka jiraatu taate ni barbaanna homa ummata keenya hin rakkifu qalbiin ummata keenya ammoo akkuma amma ijaarame kanatti itti fufuu qaba namni rabbi isaa laaffisee lakki ani qooda kana keessaa fudhadhaa sun hin tuqamini taqarani jette akkasuma taateettu jedhallee hin dhoorginu laakiin ammoo kanaaf ol baanee ammallee hin dubbannu yoo isin itti deemtanillee isin hin dhoorginu marayyuu inshallah walumaa wajjin taaneetiin sochoonaa san akkasii qubanaa qabaattanii rabbiin alaamana keessan duraa duuba keessan bayaagala keessan rabbiin yoo nama ijaare namni nama diigu hin jirre ijaarama diigamni hin jirre rabbiin isin ijaare qalbii teessanitti imaana sammuu keessanitti hayyooma arraba keessanitti eegana ammallee collooma dalaggaa teessan keessatti milkaahinna ijaarama jireenya keessan keessatti tokkummaa fakkeenyummaa keessan keessatti kinniis rabbiin isin haa taasisuu isin jedha barakallahu fiikum. Namni yaada qabdanii jirtanii Ustaaz Nasondeef. Abbaa murtiitii kennaa arga durattiitiin dubbadhadhan. Abbaa murtii dubbadha gaggabaasa lama dadhabsiisina. Laalli ustaazni keenya deebisaa keenyaa Hayyee ulfaadha ani daqiiqaa takkanatti hin fudhadhu. Wanni jiru maal beektanii ishi dubbachuuf miti ani wama adeemsuma kana wanni jechuudhaaf malee wanni jiru akkuma reefi akkuma ustaaz Xaalibuun koree sanillee as yaamanii akka koreetti waan balleessinillee balleessaa fudhannee waan abdiin dogongorellee dogongoramee dhimma abdii ammallee karaa fi seeraa fi heeraan mallaqa isaa hafullee yoo gahellee gahe jedhee koreen kana booda tabraallee uumamtu waa'ee dhimmi abdii raggaasaadhaa seeraa fi heeraan tartiiba qabatee deemuudha qaba yoo mallaqni gahee jira yoo hin geenne jedhamee tartiibaan deemuu qaba oopin ta'e banamee hafuun qabu waan kana hundaa'u ustaaz Xaalibuutti dhiifne nullee nu araarsaa yoo balleessine balleessaa nutti mura obboleessa keenya wal dhabuu hin barbaannu obboleessa keenya yoo dadhabne du'aa godhuu fi barbaanne yoo qabaanne immoo kennaaf wallahi hammeenya isaa tokko illee hin qabnu gaaf san cinaa dhaabbannee gaaf inni miilaan deemu wanti cinaan dhaabbanneef illee hin jiru anallee akka hamatti akka jabatti na fudhate waan ta'eef waan kana ustaaz Xaayirfaa illee nullee gidduu kanatti nama badaa ta'aa jirra gaafa laalu nullee nu araarsa jechuu fi ustaaz kiyya dhiifama abbaa murtiitti fufa. Hayyee ulfaadha galatooma andurallee wanni waan kana nafoo dhaabbataa turee fi bakkuma tana bakka amma isheen dhufanii falanuu kaa'anii ulfaadha galatooma isaaniin jechuu barbaada ustaaz Xaalibu. Wanni isaan amma duratti ladda tuttuqaa turan sanillee wanni ustaaza kiyyaa Abuzarii fi Dariinillee walafoo nu dhaabe bakka isiniin jedhallee bakkuma amma isaan tuqan san jalqabarra tuqan sanii san hunda amma isaan gabaabatti nuuf fixanii ulfaadha galatooma isaaniin jechuu barbaanna. Dr. Aslee ammoo karaa rabbi ol si fuudhee ammallee ol si haa fuudhu. Ta'amba biratti dabdellee si biratti haa qajeeltu qaraatu waa qabdaaf rabbi waa maraa qajeelchee. Ani wanni isaaniin amma sheekaan jechuu barbaadu waan tokko ka'anillee keessaan beekutu jiraaf waan san afoo dhaabbataa ture. Dr. Aslee yookiin hin sobee ebaluun sobee osoo ta'uu hin taane rakkoo ijoollee kanneen jidduu jiru rakkinni hin jira akka jiru hin beekna ustaaza kiyya. Rakkoo kana amma eega isin dhuftanii jettan homaa nama biraallee hin barbaachisu isin keessoo keessan san ka'achi ka koree biyyaa san achumatti nuuf fixa. Ka waa'ee amma mucayyoollee alhamdulillahi dubbiinuu bareeda taate Dr. Asleellee waan qabatetu jira. Sanillee Dr. Asleelleen waliigaltanii yaada tokkorra jirra. Sanillee isinummaan furmaata nu godha. Ulfaadha rabbi jazaa isinii haa deebisu. Wannummaan nu durallee walafoo dhaabbanneef kanuma malee wanni biraa hammeenni hin jiru. Jarri tunniin lamaan walitti dhufuu qabdii, araarri jidduutti bu'uu qabaa, dhugaan bahuu qabdii yaada jedhu irra dhaabbannee dubbataa turre dhugaalleen baate araarrillee bu'ee hundi keessanuu ulfaadha galatoomaa jazaakumullahu khayran isiniin jechuun barbaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. duraan durseetiin
ustaaza keenyat Ali Biridallaa iddoo ulfaadha jedhaani maaliif jennaani wanni tun gaafa kaleessa lafaa kaatu gaafa Dr. Asliin lafaa kaasee waan kana dubbataa ture wanni kun garamittiin nu deema dhumni isaa garamta waan jedhu akka manaamaatitti abjuunitu ta'e dhugumatti haala amma dhumate kanaan haala amma fala argateetiin falli gadi dhufe kanaani fala argate jedhaani yaana haqiiqatti dhugaa rabbiitti jechuudha. Ilmaahu galiiwwan wanta kana keessa jiru hedduu hanga funaanamu hanga barbaadamu takka ta'ee dubbiin kun ati dhaabatan jenna haqiiqatti rabbiin fala namaa buusa isin fala buuftan dhuftanii fala furmaataa keettanii asliin illee isaan jalaa deebuu keetitti illee ulfaadhu siin jedha maaliif jennaan waan kana keessa sakatta'ee yoo hatta birriin takkatti wal jala milixxe birrii wal takkatti wal jala milixxe san bakka deebisa malee hin dhiisu osoo sin ta'uu baati jechuun kan kee haadha qabaachuu yasanuu qabaattuu wayya jedhan namni kun beeytaa yoo wal jalaa deebi'u yoo wal jalaa deebi'eetiin haqiiqa garaa laafee dhugaarra dhaabbatu hedduu nama gammachiisa hedduu ulfaadhu siin jechuu barbaada. Kanachirraa hafte ammootu akka amma reef tana Ustaaz Xaalib Biridallaan jedhan kana wanni kun asuma dhaabbachuudha qaba. Waan asirra tarte waan asirraa gadi bu'ameen wanni biraa hin dubbatamu waan kun hin haasa'amu hin sakatta'amu kana booda dubbiin asuma dhumattee jedhan. Takkatti ammootu waan amma heedar dhaamate kana warra koree sana fidaati waliif fidaa jara kanneen waliif fayyoomsa garaa fayyaa walii haa ta'ani. Ummanni kun ummata argitaniin tani kaleessallee waliin dhaabate ummata hadhallee waliin dhaabachuu deemu. Namni kun gaafa rakkoo wal bira dhaabatee gaafa gammachuu wal bira galuu wayituu hin danda'u. Jara kanallee ofumaa keessanii akkuma tana dhuftanii fala keettan sanallee fala itti godhaa jarallee walitti araarsaa kanaaf hedduu ulfaadhaa rabbi sadarkaa keessan ammallee ol isinaa fuudhuu jechuu barbaada. Asliin keessumaahuu galatoomi akkanatti nama jalaa deebi'uu kan keetitti wallahi hedduu gammachuu itti qaba. Salaamu alaikum. Kana kenni anillee dhugumatti hojiin hojjetame hojii boonsaadha. Asumaan waa takka jedhee yoo hasumni kiyya akka tasaa dongorana deebistanii waa lama kaasuu fedha. Ustaazni ni beekan rakkoowwan yeroo akkanaa kan mudatan irratti keessaan gad dhufuudhaaf waa jedhu isin afoo dhaabbataa ture. Hattiif dhugaa warri qabatee warri akka bakka bu'ummaan fuudhaa oofaa jiran kunillee keessiran waan nagootan tana gabaabsee dubbii tana gabaabsuudhaaf Ustaaz Xaalib waan jechuu barbaadu asumatti namoota onlaayinii irra argaran kana qajeela isaan warra Abuzarrii fi Haydarfaas keessa xaayirfa jiranii jara tana asumarra ofii goosiftanii yeroo ittaantaniifillee isinii salphataa deema waan ta'eef namoota itti dabalamuu irra dabaltanii sirreessuu dandeettan yaada jedhu asuma kaa'u barbaada. Warra asuma jiru abdiillee jarlee jiran yaada kiyya ittaansuudhaan ni beettanii yeroo rakkoo akkanaa kana uumamu mucaa isin bira jiruun beettan Bilaaliin ni beettan. Mucaa isaa kan isa bira jiru somba waraananii waggaa lamaaf uumama waliin rakkataa ture. Nama kana asbee asliin natti meera naanaa jedhu. Abbaa murtii fa'aa beekanii namoonni waliin ta'aa turanii hanga dhaa mucaa isarraa hafte achirra waan kafalamu isaaniin dubbatan jechuudha. Namoonni rakkoo kanaaf gaafa du'anillee amantii tana ciniinii warroon du'an jira. Amantiin tun namaaf hin fudhatan namaaf hin dhiisanii kanarratti wanni jechuu barbaadu ijoollee tana gadi qabaa galatallee qabanii miidhamallee qabanii waan dhugaa harka qabatanillee qaccee wayii qabanii is harkaa qaban waan ta'eef waan kana dubbatanii ija hamtuudhaan wallaalu wal sodaatuuf wal sodaachisuu wanni jiru sunillee akka hin jiraanne asumaan Ustaaz Xaalib irratti dubbachuu barbaada. Maaliif jennaan sodaawwan wanni haasawamaa dure tokko tokko waan jiruuf jechuudha. Kan biraa ammoo asliidhaan galatoomi haqa kana ol baaftee dhugaa tana ol baastee namoota amansiifamuu qabuu fi amansiistee anaa kanaayyuu seeraan qabdee na amansiistee anillee ammoo akka keessaan ammoo isin waliin haasaa achiin ammoo ustaazota kana faana bu'ee Xaalibuufa keessaan haasofsiisee jalqabarraa hanga isaan mana isaanii irraa ba'an irraa hanga dhuma haga isaa amma isin waliin jiru kan waliin jira jechuudha. Even anillee gara biraan deemne isin waliin jira kunoo isaan na bira jiranii maaliifuu wannuma isiniin jedhuu fedhe san maa gadi buuftanii nama lafa kennitanii dhugaa tana dhaxanii statementii baaftanii ol hin baafne namoota kanarraa maa dhugaa hin baafne kan jedhu ture. Abdiinillee kana ustaaznillee kana statementinillee kana itti bakka quuftanii dhabattanillee waan isin quuttu asuma baafadhaa ulfaadhaa galatooma isiniin jechuu barbaada. Kabajaa nu biraa qabdanii ustaaza galata nu biraa qabdanii waan uummata keessaniif saba keessanii gootaniif waan amma gootanittillee ulfaadha jazakumullah khairaa warri asirratti dadhabda hundi keessanuu maqaa duusin dhoofne taa warri gootan koplink warri gootan warri abaaboo darbitan warri yaada mana kana jabeessite hundi keessan jazakallah khairan isin jechuu barbaada ulfaadha.
Dhagayaan نقات ustaaz. السلام عليكم نقات غرقل أمتا إكتا خلاص أستاذ طالبوني أصلي دبين الله Ustaaza waan nu dhaamtan qabdani ree. Asli. Keessa lakkoofsa keessa na ergaa waa'ee Sumayyaa waan irra geettan faamilii illee dura waan lolli dafee qabbanaa'u seene akkuma Tiraampii daftanii harka kennattanii Bara. aan dura eegalolli hammaate gara citteen hayaatu jedheetini maatillee hunda fiduu tureeyyuu obsee tokkotu yaa gubbaa kana laata jarjaru minam shayxaani gizee shekkonni ma hin dhagenne qaraulee baattanaan jennaan wiixatatti ayyeen jarjarru wiixatatti achi eeyna jennee dabarsine ofirra faamilii wajjin wiixatatti beellama qabna kanaafi waa'een mucattillee innillee hatta akkaatallee wal fakkaata amma ummanni sun amantii biraa keessaa ilmoo ofii barbaadaa jiran gara bira dhaqanii amma ijoollee baay'ee jira meeriyyoonni keenya warri amantii biraatirraa dhufan kaadhaa abbaan qabrii kiyyaran dhaabatin jedhanii haadhaaf abballee ummatuma islaamaa kana godhattee jiraattu jira barbaadaa jiran nu dhiiftee deemte jenne dhaleedha waan taateef anillee beellama seeneef waan ta'eef isinumarra dhiisaa lakkoofsa keessan na ergitanii waan irra geettan ani mootu waan isin irra geettan abbaa beeksisaa deema yookaan isinii wal dubbisiisuu illee akka barbaachisaa ta'e lakkoofsa keessan abbaa mucayyootii hin kenna wal isin dubbisiisaa isinumarratti dhiisaa hawaasa kanaa wani dhaamtan yoo jiraattan. Akka rabbi na qayyaalchu du'aa godhaa hin jarjaraa ustaaza. Wanni ati taate bara yoo jarjarsellee Warra asirra jiru hundaa fooloo godhaa marra ulamaa bira gennaan qalbiin tanteen laafti. Abshir inshallah du'aa illee sii goona umaa hamtuu rabbi sirraa haa qabuuti namni yeroo tokko tokko uumamuma amalli uumama nama maraa keessa jira nullee nama sheekaa jedhan gaafa garii yeroo faa lulluuf yeroo masmaraa dhalallee waa ima jajjannuutu illee jijjiraa kun ammoo tokkoon ilma namaa irraan dhabamu wanni guddaan nuti sii dhaamnu ati saahiba ulamaa ta'e ulamaa peejiin isaa dhokate atama baase eega paaworii masmara rabbi si harka kaaye ati ufii dalaguullee baattu maal goota beektaa sheerii nama bira anama waan dalagu keessa waan xiqqoo khayrii dalagu keessa ulamaa'iin gaafa qubatu qubsiisa ulamaa'ii sanirra sagalee tiyya xiqqoo dhaqee sheerii godha maaliif jennaan ulamaa'iin sun yoo achi taa'ee barsiise mindaan ulamaa asanii anaa yaa waan taate waan gootu nama haasa'u ulamaa'ii kana keessuma keessa laali ka infammasni kana jarana kuno namni kun ulamaa'ii dhaadhi baagiraawundi isaa qorattee kaatee takkatti wal darbitee kaatee jalaa zoorre ta'ini khayrii haa dalagu sheeriin gama kan kee galaa akkaawuntiin tantee ta'u fi dalagatullee tagamana namni si dalagullee walirra si dhufnaan gaafa kana tinu samaawata ol kuttamaa waa takka hin shakkin inshallah barakallahu fiik. Abshira waa dadha kun. Amma lee ulamaa'atuma baay'ee asitti finneetuma wajji oolla. Gideema tokko ijoollee makka xiyyaatti walta gaafadha malee ani yeroo jalqabaatiif iyyuu nama daawwate walitti bu'uun abdiin jalqaba yeroo fakkaate. Sheekaa roobee faallee. Haa ta'u. Nama Nama diirra biqilaa.